Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 irraa oduu har'aaf qindeeffanne qabannee isiniif dhiyaanneetti jirra. Oduu tanaa wajjin Andaraartuu Shaamiiti. Oduu keenya jalqabaatiin godina Wallaggaa lixaanaa Laaloo Asaabitti dhaabbanni Imagine One Day jedhamu meeshaalee barnootaa birrii miliyoona 2 olitti tilmaamamu bituun daa'imman 2043 ta'aniif deeggarsa taasise. Haaluma wal fakkaatuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti namoota harka qalleeyyii ta'aniif deeggarsi taasifamee jira. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aantu isiniif dhiyaata. Godina Wallaggaa lixaa aanaa Laaloo Asaabitti dhaabbanni Imagine One Day jedhamu meeshaalee barnootaa birrii miliyoona 2 fi cinaatti tilmaamamu bituun daa'imman 2043 ta'aniif deeggarsa taasisee jira. Dhaabbatichi adoolessa tokko irraa kaasee duula gara mana barumsaatti deebisuu jedhu gaggeesseen dhaabbata UNICEF irraa deeggarsa argachuu waajjirri koominikeeshinii aanaa Laaloo Asaabii ibsee jira. Manneen barnootaa hundatti koree ijaaruudhaan daa'imman deeggarsa argachuu qaban 2043 ta'an calaluun waajjira barnoota aanaatti galchuun deeggarsa taasifamuu fi ibsanii jiru. Deeggarsi kun daa'imman barnoota addaan kutanii jiran, daa'imman qaama miidhamtootaa fi maatiin harka qalleeyyii ta'aniif kan taasifame akka ta'es ibsan. Bulchaan aanaa Laaloo Asaabii obbo Tasfaayee Fiqiruu haasaa taasisaniin dhaabbatichi deeggarsa kana taasisuu isaatiif galateeffatanii jiran. Duulli barattoota sababa rakkoo diinagdeen barnoota isaanii addaa kutan deeggaruun gara mana barnootaatti deebisuu fi jajjabeessuu kun bakkoota adda addaatti itti fufee jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroottis namoota harka qalleeyyii ta'an 50 oliif deeggarsi taasifame. Guyyaa kaleessaa namoota harka qalleeyyii namoota dadhaboo ijoollee haadhaa fi abbaa hin qabne baay'inaan 52 ta'aniif deeggarsi midhaan daakuu, zeetii fi horii qalmaaf ta'an koree buusaa gonoofaa aanichaa waliin ta'uun taasifameefii jira. Sagantaa kanarratti bulchaan aanaa Abee Dongoroo obbo Katamaan ergaa dabarsaniin egeree ummata keenyaaf ijaaramnii fi buurri ummatichuma waan ta'eef ummata keessaa dhalanne gargaaruun dirqama hunda keenyaati jedhan. Itti dabaluunis daa'imman haadhaa fi abbaa hin qabne akkasumas dubartoota dadhaboo hojjechuu hin dandeenye waan qabnu irraa gargaaruu keenyatti gammaduu qabnas jedhanii jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 irraa oduu narraaf qindeeffanne kanneen hanga ammaa turanii oduu isinitti himuun isin faana turte Andaraartuu Shaamitii ogeessa kaameraa fi teeknikaa ifaa Aminaa waliin ture gama kiyyaan nageetti qophiilee Oromiyaa 11 kanneen hafa wajjin turtii gaarii.